qabaatan. Akkas inshallah bagana gaan dhuftan naa dhufsiniin jedhe taansu naqaayyoo fa abboo hundi keessan hunda gatina rabbi nama haqaa dhaabbaatiin dhaabbatee milkaa'u anallee isinillee kaaliqus samaawaat wal ardi nu haa godhu. Itti aansuun akkas uummata Filisteen inshallah du'aan akkasiin hunda ganne anillee sun yaadachiisuu malee hundi keessan waan lamaan tan akkasiin hin daganne abdii isinirraa qaba. Takka haqaadhaaf abbaa namoo akka hin daganne jechuudha. Itti aansuun uummata Filisteen nama zulloome mara maaliifi rabbiin gartee nama obboleessaati yaadu khayrii gartee nama yaadu hundaa maleekaan du'aa waan gootuu fakkaataa san rabbi si haa godhu jedhan jechuudha. Gaarii gara maduree kennaatis seenna. Shaneeffaan nuun tokko ta'uu ibsatte kana namoonni beekta dubbachaa turre kaa. Waan hadha guyyaa keessa jirre walii galtee yookaan walii galtee fi irraa dubbannuu miti jechuudha. Kaayoon Jawaariif Lidatuu walitti heerumsiifte irraa kaayoo Jawaariif Lidatuu walitti heerumsiifte. Akkasii bire ni kaa'u jedhanii walii galan jenna nu sirreessaa yoo nu waa balleessin haala yeroo irraallee waliin ilaallaa jechuudha. Gaarii qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoo baga rabbiin nagaa waliin nu deebisee akka odeessaatitti haala yeroo irraa waan gaggabaabduu akka isinii kenna. Inshallah eegas ammoo sagantaalee qabanne kanneen seennaa jechuudha. Qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoo oduu gammachiistu isiniif hinna. Osoo ka falfaluu ka horaa jedhanii Itoophiyaan injinaa xiyyaaraa yookaan ammoo rakkoolee xiyyaaraa mataa ofiitii oomishuu eegaltee ofii akka duraa alatti hin ergitu. Mataa ofiitii waan hundaa ofii dalagatti kana qofaa miti of duratti akka xiyyaara dalaguu deemu jirti oduu gammachiistu sanumaan wal qabatee ammallee siviil aveeneshin xiyyaara warri gartanii addunyaa keessatti bakkoota kutaalee irraa akka balali'uuf yookaan ammoo keessaayyuu Itoophiyaa keessatti bakkoota naannolee akka Dirree Dhawaa, akka Baalee Roobee, akka Naqamtee, akka biyyoota naannolee adda addaa irraa jechuudha. Naannolee maqaa isinii dhahaa inshallah naannolee irraa akka xiyyaarri naannoo irraa gara international flight yookaan ammoo filaayitii addunyaadhaa kan akka Boolee irraa bararu. Booleen akkasiin hin cinqamne akka hin dararamne akka gartanii wanni hundinuu salphaa taatuuf turistiin alaa dhufanis bakka barbaadanitti filaayitii fakkeenyaaf Boolee bu'anii Boolee irraa gara fakkeenyaaf yoo gara Harargee deemuu barbaadan Hararitti yookaan ammoo gara Baalee deeman Baalee Gobbaa yookaan ammoo Roobeetti jechuudha. Akkasuma karaa Asoosaa yookaan ammoo Naqamtee filaayitii kanneen Boolee irraa godhu osoo hin taane turistiin dhuftullee daayirektii akka bakkoota barbaaddu buutuuf internaashinaal filaayitii akka eegalamuuf gartanii siviil aveeshin eegalee jira jechuu kanaaf baga gammaddanii hundi keessanuu warri gartee biyya guddina biyya kanaa feetan Itoophiyaan sadarkaa eerpoortii diqqittii yookaan ammoo namni fakkeenyaa fi Boolee eerpoortii irraa gara dirree xixiqqoo yookaan ammoo xiyyaara xiqqaan balali'u osoo hin taane xiyyaarri gugurdaan internaashinaal kan ta'an fakkeenyaa fi Baalee Roobee irraa kallattiidhaan yoo Ameerikaa deemuu barbaadde, Awurooppaa deemuu barbaadde, Umraa deemuu barbaadde bakka feeti yoo kadhattu taate kallattiin akka achirraa agartee namni mana ofiitii gabbahee osoo Finfinneen dhufne osoo Boolee dhufee Booleetti hin rakkanne mana ofiitii gabbahee akka bararuu fi haala kana inshallah akka mijaa'uuf wanni kun akka eegalamuuf warri dhimmi kun laalu dubbatanii jiranii baga gammaddanii. Kanaaf bakkoonni wanni kunneen irraa godhamuu deemu Baalee Roobee, Dirree Dhawaa, Bahir Daarii fi Maqalee akkasuma Jimmaa, Gambeellaa fi Asoosaa, Harar bakkoota kanneen irraa internaashinaal filaayitiin yookaan ammoo kallattiidhaan bakka deemuu barbaaddu osoo Boolee dhufuus hin barbaachisin akka deemamuuf wanni kun gartee godhamuu deemaa jira jechuudha. Kanaan wal qabatee abbootiin qabeenyaa warri laayisensii xiyyaara yookaan ammoo hayyama xiyyaara oofuu qabaniif akkasuma abbootiin qabeenyaa xiyyaara qaban warri dhuunfaallee kan gartee hayyama kana baafatanii yeroo fedhan dalagan yeroo fedhan hin dalaynes akka gartee gara hojiitti bobba'anii takka laayisensii deebisanii yookaan hayyama waan sanii dhiisuu yookaan ammoo kallattiin akka dalaganiif haalli hunduu akka mijaa'uuf gartanii godhamee jira. Kanaaf baga gammaddanii akkasuma warri gartee hajjii umraa deemu akkasuma warri gara Yerusaalem warroonni kiristaanaa jechuudha. Deemaniif akkasuma ammallee warroonni gara Gondar fa'aatti Laallibalaa maal kanneen jechuudha ximqatti seenanii ayyaanaaf deemullee kallattimaan gartee namni hunduu jechuudha. Karaa amantiitiin tahee karaa hajaa biraatiif deeman tahee Itoophiyaan haala kana mijeessaa jirti kun guddina biyyaati jechuudha. Sadarkaa guddina biyyaa akkoota biyya Ameerikaa fa'aatti isteet ofiirraa namni kallattiidhaan internaashinaal filaayitii argatu sanniin godhu jechuudha. Abbaa ni taphattaa sadarkaa biyyi geetti ilaal. Kun baajata bagaafataa eerpoortileen sunniin eerpoortilee akkam ta'uu qabanii internaashinaal filaayitii keessummeessuu xiyyaarota gurguddaa san keessummeessuu danda'uu qaban jechuudha. Kun guddina biyyaa wajjin olii hidhaa qaba. Ikoonomiin biyyaa guddachuu olii hidhaa qaba jechuudha. Dandeettii namoonni eerpoortii keessa dalagan hayar yookaan ammoo qaxaruudhaan biyyattiin tun
gara fuulduraatti deemu akkasuma gartee namoonni karaa salphatti warra biyya keessaa nama alatti deemu abbootii qabeenyaa turistii alaa dhuftu ta'e namni hundinuu karaa salphaan bahin irraa xiqqaatee qara namoonni xiyyaara xiqqaadhaan kutaa irraa yookaan ammoo eerpoortilee jiran kaawwan irraa gara Finfinnee dhufutti boolee irraa jechuudha intarnaashinaali bakka irraa bararuu danda'an asii boolee dhufanii gartee asitti wal cinquu wal dararuudhaan namni gartee inni dhachu kun amma ni salphata. Kana biraa alhamdulillah eerpoortiin guddichi dhufu jira. Eerpoortiin gartee uummata kan miiliyoona shirlegamu keessummeessuu deemu dhufu jira. Gaafa inni dhufe inumaa salphaa ta'e jechuudha. Keessummoota alaati akka fedhanitti firii ta'anii namoonni gartee gara Finfinnee dhufan qofti akka asii bu'anii forrii tiraanziit godhan gartee biyyoota biraa irraa dhufanii Itoophiyaa tiraanziit godhee warri gara biraatti deeman qofti akka karaa salphaan deemamu godhamaa jechuudha. Kana bira dabree maal fidaama kun? Naannolee kenniin bakkoota amma maqaa isinii dhahe kanneen jechuudha. Bakka akka Baalee Roobee, Dirdhawaa, Bahir Daarii fi Maqalee akkasuma Jimmaa, Gambeellaa, Asoosaa, Harar bakkoota jechuun xiyyaarri tubuu kunniin maal ta'a? Siree wantoota adda addaa jechuudha. Hojii guddaa uummata naannoo saniitii kenna. Akkasuma gartee namoonni hedduus haala adda addaatiin lafa qulqulleessuu, hoteelee warroonni gartee achi keessatti fakkeenya eerpoortii keessatti suuqileen warri deemu kunniin inni beektanii warri gartanii filaayitii intarnaashinaali deemtanii hojjetan. Kanaaf wanni kun guddina biyyaatii wal hidhaa qabaa. Uummanni keenyas akka inni dammaquuf akka inni hirribaa ka'u akka inni biyya ofii gartee guddisuuf jabeessuu fi bu'aa guddaa fidaaf kanaaf baay'ee gammadan isiniin jedha jechuudha. Kan biraa immoo Waqqaalee Bareedduu ilmaan Oromoo karaa Taaddasee Warradeefaati kaa jeequmsi naannoo isaanii keessa jiru akkuma jiru tahee karaa Gabratsiyoon fedhii Gabratsiyoon guutuu fi namoota hoogganan raangoo irraa kaasan ammallee akkuma deemutti karaa Maaccoo lafa jedhanitti hooggan achii kaasanii turanii rabshaan irra ka'ee ture ammallee hooggana haarawaa filanii garasii bobbaasanii hooggana dhaqe kana waraanaan marsuudhaan fuudhanii waajjira keessa kaanii uummanni ammoo hadha hiriira bahee hiriirri guddaan naannoo san irra deemaa jira jeequmsi gara san jiru akkuma jiru tahee kun ammoo warri Tigraay walumaa galatti jechuudha uummanni isaaniitiin wal faallaa deebi'anii ufumaa uummata ofi kaasanii ergamtoonni warri Shaabiyaatii fi warri Kuubanis gartee fuula keessa ol dha'u jiranii gabaabdumatti tana gana jennee bira dabarre karaan itti deemnu kun tambirata isinii tuqu karaa ambaasaaddara Somaaleedhaa kan gartee Itoophiyaadhaa achi jiruun haasofni xiqqaan tokko waraanaa Gibxii kan leenjii xumuratee yookaan ammoo shaakala karaa Somaaleetitti nagaa Afrikaa wajjin eegsisuu bobba'ee irratti ambaasaaddar Suleyman Daddafoo irratti intarbii miidiyaa Somaalii tokko waliin godhan irratti waa'ee waraanni Ijiptii garasitti yoo bobba'e akka bilaaltanii kan jiru rakkaanii yoo bobba'e wanni inni fidu hin jiru wanni nu yaachisu illee hin jiru. Haa ta'u ammoo waraanni achitti bobba'u kuni asiin dura biyyoota ollaa isaanii karakkoo keessa jiran iyyuu waan goone fakkeenyaaf kan akka Liibiyaadhaatii fi Suudaan akkasuma warra Filistiiniifuu waan goone Somaalee dhufanii wanni isaan godhan nagaa bobba'uun isaanii gaariidha wanni dura dhaabbannu hin jiru. Ammoo wanni nuti akka Itoophiyaatitti jennu takka yookaan as dhufanii tuttuqqi raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa warra nagaa eegsuuf garasitti bobba'e irratti tuttuqqiin fidanii waan biriin qabaatin hin oolchanillee hin godaansisanillee kuni wanni akka itti nu laallu gabaabdumatti dhufanii nagaa gartee asiif bobba'uun gaariidha. Kanaaf wanni ishmaana aramee isanitti gabaabdumatti kaanii jechuudha. Kanaaf gabaabdumatti gana eega waliin laallee gara yaada keenyaatti deebinaa jechuudha. Singaa xiqqoo maganaa tana walii qinceeti gara sagantaa yaada keenyaatti seena tokko oduun kaadhiyoo kana break news jedhanii deemaa jirtu shaneedhaaf faannoo walii galte. Isiniif haara waaree warri ana wajjin turtan sooshaal miidiyaa kana waggaa torban kana turtan waan amman dalagaa jiru Jawaar dalagaa jiru shaneen dalagaa jirtu kana ani waggaa torbadhaa isinii hime jechuudha. Garaagarummaan shaneedhaa fi faannoodhaa garaagarummaan lidatuutii fi Jawaarii takkallee akka hin jirre duraa walii himaa baane. Kanammoo yoo sooshaal miidiyaa kana gubbaa dhufne anaan dura dubbatee hin jiru jedha. Dubbachoonni mala garuu ammoo osoo jijjiiramni dhufee wayyaaneen araakkiiloon baane eenyummaa Jawaarii isinitti himaa ture. Eega sun kaatee ammoo paartilee siyaasaatii fi warroota mormitoota abbichuun gara biyyaatti galchuu eegalan ammoo takka takka adda baasee isin himaa ture jechuudha. Maal jechaa ture? Ijoollee Oromootii warra gaaratti deemaa jiruun hin dogongorina. Kaayoon kun warra kaayoon qabne warra hinaaffaa Oromoon akkami araakkiiloo seenteedhaaf qawwee fuudhe malee warra Oromoo rakkatte ni bilisoomsinaaf seenee miti.
garaagarummaa tokkollee hin qabanii ilmaan Yohaannisootaati nu balleessuu irra walii galanii hangoo irra wal dhabanii isiniin jedhe jechuudha. Araannatti bedhaan warri pooyinti nullee. Waan kana silaa deebinee haasofnu hin barbaachisu. Maaliif waan kalee beeknu walitti himnee eegaa turre. Wanni adda dhufe fakkeenyaaf Marroonii fi Zammana Kaaseen ilmaan abbaa tokkoo warra Goondaree or Goojjame kana himaa turan. Baafnee illee maqaa jiraallee isinitti himnee turre. Garuu Oromoon rakkoon namni keenya qabu yoo namni tokko Oromoo miti jedhaniin nama Oromoon ta'e yoo argan irra dhumata namni keenya. Yoo inni Oromoo jedhan ajjeesuuf barbaada rakkoo tana qabu. Hunda keenya bara. Hayyuu Oromooti beekaa Oromoo dhageenye waliin hin deemu. Namni ho'i hattuudha yookaan gartee diqaalaalaa dhufee yookaan immoo waa hir'ina qabaa karaa gubbaa guddatee hattuudha waan bakka irraa dhufe hin beekne yoo jedhan jagna hayyuu beekaa qabaa ganna dhiisaa isa malee namni hin jiru jenne. Tana rakkoon ta'e. Tana yoo taate malee eenyummaa Jawaar Maammadoo Mustafaan waggaa 7 kana iyyee boo'ii sirriitti himaa ture. Adda argaa jennaan marte. Eenyummaa Marroodhaa baroonni nama kennaa isaan galiin. Haannoon eessan leenjite jedhan haara wagoonii amma buleessee duratti jaalli ishee tokko ta'e maay'ee wallagga qabattee naan jedha. Beeziin jalqaba isiin itti bu'uuramte itti dhalatte eessa wallagga keessaa mooraa 3 gurguddoo qabdi jechuudha. Mooraan gurguddoon faannoodha. Namni kana hin beekne as keessa jirtanii yoom waggaa 7 yadhaati jechuudha. Maaliif achi wallagga keessaa qabaatte? Abbootiin qabeenyaa wallagga keessa qabeenya qaban warra isaaniiti. Tokko inni lammataa ammoo gaafa naadhagaa gaariitti naadhagaa warri qara quban qabu. Gaafa Marroofaa fidanii achiin naqaan xiyyaaraan fidanii faannoo naadhagaa akka gaariitti bakka tan dhaqaa abbaa feetan gaafa Daawudaa as Finfinnee anillee waliin Finfinnee jira. Xiyyaaraan fidanii faannoo Asmaraarraa Gimboo 7tti gaafas.